Ameerikaan lakkoofsi imbaasii Afrikaa keessatti argamanii irrisuuf karoora baafte keessa imbaasiin Ameerikaa magaalaa Finfinnee jiru kanneen banaa tahan tokko ta'uu malaa jechuun dhaga'an. Mootummaan Itoophiyaadhaa liqii yuuroo boondii doolaara biiliyoona tokkorraa irra deebi'uun gurmaa'u irratti abbootiin liqaa waliin mariin taasifamee ture. Waliigaltee irra ga'uu waan dadhabeef abbootiin qabeenyaa yuuroo boondii yookaan liqeessitoonni tarkaanfii seeraa yaadaa akka jirantu dhaga'an. Itoophiyaan imaammata daldalaa biyyaalessaa yeroo jalqabaatiif raggaasisuun dhaga'ame bal'inaan isin biraan geenya. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen amma dhageessan hangafoota oduu Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansa. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Afrikaa keessatti lammiileen biyya alaa viizaa gara Ameerikaa barbaadan tajaajila baay'inaan hir'isuuf karoorfachuun isaa dhaga'ame. Lakkoofsi imbaasiiwwan fi qoonsilaawwan Ameerikaa yeroo ammaan tana iyyannoo viizaa hojjetan torbaan dhufu keessatti gara 20tti akka gadi bu'u Associated Press qondaaltota Ameerikaa sadii waabeffachuudhaan gabaase. Guyyaa jijjiiramni kun itti raawwatamu sirrii hin murtooyne garuu ji'a waxabajjii kana keessa ammoo hojiirra oolaa ja'anii kan eegamu jechuudhaan maddeen kun qondaaltota maqaan isaanii hidheeranii waabeffachuudhaan dhaabbanni oduu kanaa gabaase. Akka gabaasa kanatti wirtuuwwan 20 adeemsa viizaa gosa hundaaf banaa ta'an hafan Abijaan biyyoota akka Cote d'Ivoire, Akaaraa yookaan Gaanaa, magaalaa Finfinnee Itoophiyaa, Keep Taawanii Afrikaa Kibbaa, Daakaar Senegaal, Daarusalaam Tanzaaniyaa, Jibuutii, Johannesburg Afrikaa Kibbaa, Kampaalaa Ugaandaa, Kigali Rwanda, Kinshasa Kongo, Lagos Nigeria, Lome yookaan Togo Rwanda, Equatorial Guinea, Liberia, Nairobi, akkasumallee Mauritius akka ta'an gabaasni kun eere. Tarkaanfiin tun qaama tattaaffii bulchiinsa Tiraampii to'annoo kenniinsa viizaa godaantotaaf ifa hin taane irratti kan cimsu yoo ta'u, kunis ammoo godaansa jubilaa gara Ameerikaatti taasifamu to'achuu fi viizaan isaanii yeroo dheeraa turuu kan kaayyeffate ta'uun ibsan. Bulchiinsi kun lakkoofsa hojjettoota imbaasii fi qoonsilaa addunyaa irratti hojjetanis hir'isee jiraachuu beeksise. Jimmata dabaree kanaan mariin bilbilaa konferensiin taasifteen qondaaltonni qoonsilaa dabalatee dippiloomaatonni Ameerikaa tajaajila viizaa guutuu Afrikaa akka hir'isu himee jiraachuu beeksifame. Qondaaltonni kunneen itti dabaluudhaan qajeelfama torbee dabree ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyaan mallatteessan ministeerri dhimma alaa biyyoota jiddugala Afrikaa 20 ala jiran hundi keessatti tajaajilli qoonsilaa hir'ifamuuf haroorfamuu dhaga'an. Adeemsi viizaa Afrikaa keessatti kanaan duraas uggura imala biyyoota irra kan turame yoo ta'u, kanaanis ammoo Ameerikaan biyyoota lammiilee Ameerikaa gara Ameerikaa akka hin deemneef irraa hir'isuudhaaf yaalii taasisaa jiraachuun himame. Kanaanis ammoo Ameerikaan to'annoo lammiilee biyyoota Afrikaa gara Ameerikaatti godaantan hir'isuudhaaf uggura viizaa kaa'uu fi lammiilee kanarra ammoo hayyama viizaa haaquuf kan murteesse ta'uu dhaga'an. Bu'aan xumuraa filannoo waliigala torbaffaa Itoophiyaa caamsaa 27 hanga waxabajjii 2 jidduutti akka ifoomu ibsamee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa bu'aan xumura filannoo waliigala marsaa torbaffaa caamsaa 27 hanga waxabajjii 2/2018tti ifoomu beeksisee jira. Akka sagantaa boordichaatti bu'aan yeroo sadarkaa buufataa filannootti qophaa'ee har'a caamsaa 25 irraa eegalee buufataalee filannoo tokko tokkoon irratti maxxanfamee uummataaf ifa akka ta'uu fi bu'aan yeroo sadarkaa naannoo filannoottis caamsaa 25 hanga caamsaa 29 gidduutti ifoomu ibseeti jira. Akkasumas boordichi hojii bu'aa naannolee filannoo irratti qabu madaaluu fi mirkaneessuu caamsaa 26 hanga waxabajjii takka bara 2018tti raawwatu beeksisee jira. Adeemsa kana booda bu'aan xumuraa filannoo waliigala marsaa torbeessoo caamsaa 27 hanga waxabajjii 2 gidduutti ifa akka ta'us ibsamee jira. Boordiin yeroo komiin filannoo itti dhiyaatu guyyaa filannoon gaggeeffame jechuun caamsaa 24 irraa eegalee hanga waxabajjii 2 bara 2018 akka turu ibse. Komiin filannoo kamiyyuu seeraa fi qajeelfama filannoo irratti hundaa'uun ilaalamee deebiin akka kennamus beeksisee jira. Boordichi adeemsi bu'aa filannoo walitti qabuu fi ifoomsuu kun iftoominaa fi amanamummaadhaan akka gaggeeffamuuf qophiin barbaachisu gootuun xumuramuu isaas ibseetu jira.
Mariin faayinaansii liqii yeroo boondii Itoophiyaan muddee bara 2023 keessa hin raawwatamne irratti taasifamee ture waliigaltee irra gahuu dhabuun isaa miseensonni koree kanaa tokko tokkoon mirga isaanii kabachiisuuf tarkaanfii seeraa ilaalaa akka jiran koreen abbootii yeroo boondii yookaan liqeessitoota Itoophiyaan wixata dabre kana keessa liqii kana immoo kafaluuf murteessuu baannaan gara adeemsa himannoo seeraatti kan deeman ta'uu dhagaan. Ibsa gareen liqeessitoota dhuunfaa kun baasaniin miseensonni kunneen dhiyeenya kana mariin daangeffamee bu'aa qabatamaa tokkollee argamsiisuu waan dhabeef mirgi isaanii yaadannoo waliigaltee bara 2024 jalatti kabachiisuudhaaf mana murtii Yuunaayitid Kingdamatti himachuuf karoorfachuun isaanii dhagaan. Murteen tun fudhatamtee mootummaan Itoophiyaa yaada gurmaa'insa liqii fooyyee abbootii yeroo boondii dhiyaate hatattamaan kuffisuu isaa hordofee kan bahe hoggaa ta'u koreen kun yaada haaraa kun waliigaltee gurmaa'insa liqii waliin bu'uura hojiirra ooluu dhabuun isaa ammas abbootiin liqeessotaa yookaan abbootiin yeroo boondii kun Itoophiyaa himachuuf kan murteessan ta'uu dhagaan. Kanaanis immoo Itoophiyaan kanaan dura liqeessitoota dhuunfaa isii waliin haalawwan faayinaansii ijoo irra deebiin gurmaa'insa liqii yeroo boondii tokkicha irratti gaafa gurraandhala bara 2026 kan taasisan hoggaa ta'u Atootii malee ammoo waliigalteen tun qajeelfametti fufiinsa liqii guutumatti hin qabne jechuudhaan koreen liqeessitoota biyya baha Afrikaatti fudhatama kan hin qabne jechuun kuffisan. Duudhaan kun kilabiin biyya Paarisii fi gareen G20 hojiirra kan oolu hoggaa ta'u biyyi liqii qabdu tokko waliigaltee liqii hir'isuu fooyya'insa liqeessitoota dhuunfaa yookaan biyyoota lamaanii biroo waliin kan liqeessitoota isaaniirraa argattu wajjin waliigaltee qabaachuu kan qaban hoggaa ta'u qajeelfama kana guutuu dhabuun isaa ammoo Itoophiyaan abbootii liqeessii hunda irraa ilaalcha haqa qabeessa waan hin qabneef abbootiin liqeessitoota sota kun himachuudhaaf murteessuun dhagaan. Itoophiyaan imaammata daldalaa biyyaalessaa yeroo jalqabaatiif raggaasiftee jiraachuu dhagaan. Itoophiyaan imaammata daldalaa biyyaalessaa isii jalqabaa kan raggaasifte yoo ta'u sirna bulchiinsa daldalaa jaarraa oliif gargar citee ture sirreessuun alargitoota galchitootaa fi investorotaaf bu'aa ifaa fi tilmaamuu danda'amu irratti kaayyeeffattee imaammata kana mirkaneessuun dhagaan. Imaammanni torban dabre kana mana marii ministeerotaatiin kan ragge yoo ta'u dambii waliif gochoota waggoota kurnan lamaan dabraniif wal dhabdee dorgomtummaa damee daldala biyyattii miidhee fi mala ammaltummaa balbalaa banaa ture guutumaan guututti kan bakka bu'aa ta'u ministeerri daldalaa fi ida'amuu walitti hidhaminsa naannawaa kan ta'an Dr. Kaasahuun Goffee akka ibsanitti bu'uurri haaraan kun sirna to'annoo daldalaa irratti tasgabbii iftoominaaf itti gaafatamummaa kan fidu ta'uu ibse dambiiwwan yeroo baay'ee jijjiiramaniif beekamtiin waan kennameef jechuun ibse. Imaammanni diinagdee biyyattii hirkattummaa aadaa alergii qonnaa hin qophaa'e irraa fagaate gara meeshaalee gatii dabalataa tajaajila turizimii ceesisuuf kan murteeffame ta'uu beeksise. Manni marii daldalaa fi indaastirii magaalaa Finfinnee itti aanaan barreessaa olaanaa tajaajila misooma daldalaa fi eegumsa imaammataa kan ta'an obbo Kaasahuun Maammoo manni marii kun imaammata bal'aa akkanaa yeroo dheeraaf dhiibaa akka ture yaadachiisuudhaan imaammanni kun investoroota dhuunfaatiif amanamummaadhaan kan karoorfame ta'uu ibsee jira. Teekinooloojiiwwan poolisiin federaalaa hidhatee bu'a qabeessummaan isaa filannoof shoora olaanaa taphachuun ibsame. Teekinooloojiiwwan ammayyaa poolisiin federaalaa hidhatee bu'a qabeessummaa filannoo waliigala torbaffaa keessatti qooda olaanaa bahateera. Poolisiin federaalaatti hoogganaan qajeelcha babal'inaa teekinooloojii Koomaandar Damissee Yilmaa akka jedhanitti dhaabbatichi waqtii filannoo lammiileen bilisummaa sagalee isaanii akka kennaniif qophii bal'aa taasiseera. Teekinooloojiiwwan haaraa bu'uuraalee misoomaa buleeyyii waliin qindeessuun sosochii bobbii poolisii fi buufataalee filannoo kallattiin hordofuu akka danda'e eeraniiru. Haala nageenyaa fi filannoo iddoowwan garaagaraa hooggansi giddugala to'annoo ajajaarraa hordofaa akka ture ibsaniiru. Hojii qindaa'aa poolisiin federaalaa qaamolee nageenyaa hundaa waliin hojjeteen adeemsi filannoo karaa nagaa qabeessaa fi bu'a qabeessa ta'een raawwachuun himamee jira. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa odeeffannoo teenya galgala kanaaf qabanne kanan gammatti hordofaa turtanii odeeffannoo teenya gama biraa guyyaa boruutii hanga walitti deebinutti turtii gaarii.